Ayyaana shamaa akkam jirtu hordoftoonni fi kabajamtoonni chaanaalii kiyyaa hundumti keessan nagaa keessanii annagaa kiyyaa waaqayyoon galatu. Egaan kun guyyaa irraa kanas immoo wanta baay'ee tokko isin fayyadu isin gargaaru isiniif qabadheetti dhufe. Egaan barnoota keenya guyyaa irraa keessatti immoo akkamitti akka paaspoortii wifi tokko argachuu dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan paaspoortii wifi tokko argachuuf karaalee hedduutu jira jechuudha. Isaan keessaa isan gafaa fi baay'ee salphaatii tokkoon isiniif qabadheetti dhufe jechuudha. Egaan yeroo tokko namoonni tokko jechuudha paaspoortii wifi osoo nutti hin himiin calluma jedhanii konneektii godhanii kan nuuf kennan tokko ni jiru jechuudha. Keessumatti warri biyya arabaa teessanii beektu mana namaa kan hojjettanii paaspoortii wifi sanaa osoo isinitti hin himiin calluma jedhanii ofii isaaniitiin kan konneektii isiniif godhan illee ni jiru. Garuu akka dingataa bilbila keessan sanarraa wifi sun yoo bade isiniif walitti konneektii yoo ta'uutii dide jechuudha. Yoo wifi isiniif hojjechuutii dide ganaa paaspoortii sana gaafachuurra yookiin immoo namumti biyya arabaa sana keessa isin hojjechiisuun mana yoo hin jiru ta'e jechuudha. Paaspoortii sana namni isinitti immoo hin jiru waan ta'eef hanga gaafa warri mana sanaa galanitti eeguun dirqama isinitti ta'a jechuudha. Garuu guyyaa irraa kan isinitti agarsiisu osoo nama tokko hin gaafatiin paaspoortii sana akkamitti arganna kan jedhuufidha waan ta'eef isa jechuudha kan isinitti agarsiisu. Egaan wanti gochuutii qabdan ni jira jechuudha. Isin hordofaa wanta isinitti agarsiisu jechuudha. Egaan jalqaba wanti isin gochuutii qabdan jechuudha. Gara siitingii keessanii dhufuutii qabdu jechuudha. Kunutti iskiriinirraa ilaalaatii deeman nufaana. Jalqaba siitingii keessa akka dhuftanii konneekshinii keessa galtu saniin booda wifi keessa galtu jechuudha. Egaan kunoo wifi koo konneektii naaf ta'eeti jira jechuudha. Yookiin immoo wifi kunoo toolbaarii irraa gadi qabuudhaan gara kana isin fida waan ta'eef wifi keessan irra keessoo lafa daataa banattanii gadi qabuudhaan as isin fida salphaatas keessaati wanti isin gootan ni jira jechuudha. Egaan gara kana ergi dhuftan wanti isin gochuutii qabdanii advance siitingii kan jedhu yookiin immoo advance kan jedhutu bifa kanaatiin jira jechuudha. Kun akkuma gartanii advance kana keessaati waan filattantu jira jechuudha. WPS push button kan jedhufaa jira jechuudha. Gajalaarra gad darbee immoo WPS pin intari kan jedhu ni jira jechuudha. Isin isa dhiistaniitu as keessa akka galtaniin jechuudha. Kunooti rootarii keessan yookiin immoo kan ittiin daataan sheerii godhamu mana keessa jechuudha. Rootarii hundumti isaayyuu gosa tokko malkii isaa fi haala qabiyyee nanna isaatiitu adda addaadha malee jechuudha. Dudduuba isaarraa kunooti lafaan isinitti agarsiisaa jiru kanarra kunoo kana cuqaastu jechuudha. Dudduuba isaarraa WPS receipt jedheetu irra kaa'ee jira waan ta'eef barreeffame isin ishee gadi tuqxu jechuudha. Hundi isaayyuu batanii tokko qaba jechuudha. Isa tuqxaniitu salphaatti siitingii keessan irraa immoo WPS push button kan jedhu isa iskiriin irratti argaa jirtan kana salphaatti innaa isin cuqaastanii ofii isaatiinitu qaxitaa joinii isiniif ta'a jechuudha yookiin immoo konneektii walii wajjin isiniif ta'a jechuudha. Salphaattitu paaspoortii sana ittiin guutiin konneektii godhachuutiin dandeessu jechuudha. Akkuma isinitti hime jalqaba kunooti akkuma iskiriinirraa argaa jirtan kana rootarii keessan irraa kana banachuutii qabdu jechuudha. Gara wifi keessan ergi keessa dhuftanii booda immoo iddoo kanarraa immoo advance kan jedhu kana keessaatu WPS push button kan jedhu kanadha jechuudha kan isin cuqaasuutii qabdan. Saniin booda konneektii isiniif ta'a jechuudha daawwattootiyya. Egaan adda irratti gaaffii isinitti ta'a jedhee wanti yaadu siitingiin keenya adda addadha jettanii kan yaadanii fi homaa waa tokko rakkisu jechuudha. Kunooti steepii kana hordofuutiin dandeessu jechuudha. Kunoo isheen xiyyaana agarsiise kana inni agarsiisu cuqaastanii salphaatti gara wifi keessanii isin geessa jechuudha. Bilbila kamirraayyuu haa ta'u kana gadxiquudhaanitu salphaatti gara wifi siitingii keessanii isin fida waan ta'eef siitingii keessayyuu deemuun isin hin barbaachisu jechuudha. Achi booda as keessaati configure kan jedhu ni jira jala kanarra ittaansee immoo more kan jedhu ni jira jechuudha. Achi booda as keessaati more kan jedhu kana yoo filattan jechuudha advance wifi settings kan jettu ishee kana filattu jechuudha. Kun lafan xiyyaan agarsiise kana achi booda kana innaa filattanii gara kanaadha jechuudha. Kan inni isin fidu as keessaati WPS connection kan jettu kana inni argattu jechuudha. Iddoo kanarraa ishee kana cuqaasuudhaanitu salphaatti haala kanaatiin jechuudha. Sarchii ofiisaatiin isiniif gochuutii eegala. Sanii booda sekeendota 30-40 yoo baay'ate ture jechuudha. Al tokko immoo daddafeetii automaatikaalii konneektii illee isiniif ta'a jechuudha daawwattootiya. Salphaatti haala kanaatiin wifi wajjin join wal gochuutii yookiin konneekt gochuutii ni dandeessu jechuudha daawwattootiya. Baay'ee tokko salphaadha steepii kiyya hordoftanii nan egaa
egaan qophiin guyyaara kana isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata jechuudha. Yeroo taanu keessatti immoo akkamitti akka kan kaaffee yookiin immoo reestooraantota garaagaraa salphaatti wifi isaanii osoo hin gaafatiin akkamitti akka hatuutii dandeenyu yookiin immoo akkamitti akka argachuutii dandeenyu isinitti agarsiisa. Siistemii garaagaraa hedduu jira jechuudha kan itti wifi'n hatamuutii danda'u. Isaan keessaa baay'ee cimaa fi baay'ee salphaa kan isinitti tolu kan isin gargaaruun isiniif qabadheetti dhufe jechuudha. Egaan viidiyoo kana like, share, subscribe gochuutii hin dagatina isin jedha. Yeroo taanu nama deebinee wal agarrutti immoo nagaan naaf turaa isinan jaalladha isinan kabajaa. Bye bye.